Hayyeen ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni kabajamtoonni hordoftoota abeeloof nagaan waaqayyoo lafa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyoo an nagaa kooti waaqayyoof haa galatu isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba. Har'as wanta gaaffii na gaggaafattanii deebii isiniif qabadheen dhufeen jira waa'ee hergiroo irratti kanaan dura isinitti himee jira. First challenge jedhee yookiin immoo yaalii marsaa tokkoffaa jedheetaniini torbee sadan darbe yookiin ji'a ta'a yookiin ji'a tokko ta'a. Challenge tokkoffaa jedheen gaafan bite sana isinitti YouTube kiyya jalatti isinii kaa'een ture. Innaa achumaan galtanii ijoollee baay'een maalirra geesse waa'ee hergiroo keetii maalinni akkamitti fayyadamte si margee moo si margine moo eessaa bittee kan jettan immoo online irraa moo faarmaasii irraa moo maarra bittanii biyya kam jira jettanii baay'een keessan gaaffii na gaafattanii ani immoo tokko tokkoon gaaffii sana deebisu hanga danda'e garuu tokko tokkoon jalatti illee deebiseen jira biyya kamirraa bibbittee warra jettanii fi jala kaa'een jira. Hanga tokkos immoo iddootti immoo yeroo biizii ta'us immoo gaaffii sana hin deebisne illee ni jira. Innaa har'a walumaa galatti gaaffii deebii hunduma keessanii hin ta'a je'een kanan abdadhu isinii qabadheen dhufeen jira. Hergiroonii fuula namaa balleessaa bakka waan baay'ee kan jedhan inni jiru ji'a tokkoon darbaa hin fayyadaminaa an jedhanis inni jiru. Namni kamiyyuu adda dubbata maaliif anamma herga biteetii mungkin guyyaa 30 ta'a. Guyyaa 30 ta'a erga biteetii walakkaa isaati. Yeroo hundumaa kan ani fayyadamu galgala qofaadha. Galgalaaf ganama dibachuu ni dandeessusi. Sababni isaa galgalaaf ganama yoo ta'e rifeensa keessa miiccanii kaatanii yeroo ganama galgala itti dibdanii bultu. Ganama immoo miiccanii deebistanii itti dibachuu ni dandeessu. Inni kuni saffisaan yookiin daddafee akka inni isinii biqilchuu gahee guddaa qaba. Ani garuu guyyaatti si'a tokko qofaan dibadha. Sababa ani guyyaatti si'a tokko qofa dibadhu kanan dibadhu galgala qofaadha. Innaa ani guyyaa sababa dibachuu hin dandeenyee fi yeroo hundumaa hijaaba baay'een keessan beektu jee na yaada keessumaa ijoollonni Saudi Arabiyaa jirtanii hijaaba ni beektu. Hijaaba kana ani waan akkasii nan uffadha waan ta'eef kun akkasittan oola. Akkasittan oola. Ijaan akkasitti ooluuf jecha guyyaa yeroon dibadhu saayitii naa hin kennan baay'isanii. Sababa saayitii naan kennineef kilaasii keessa galee dibadhee ka'ee immoo ofirra kaahee gogsuuf jecha yeroo ijaan qabnee fi yoon amma dibadhe kanumatti rigamee bada. Yaani faayidaa tokkollee naan qabu. Yeroo kanatti rigamu immoo kun immoo fuula koo irratti bakka haga cufame kana fuula koo irratti baay'inaan baasuu ni danda'a. Innaa sababa kanaaf jecha guyyaa dibachuu hin dandeenye galgala immoo guyyaan dadhabeetaniin dibadhes ni jira. Dadhabeefaan diba'een immoo otoo hin gogiin ji'aa isaatiin ala tuula narrafee inni immoo inni ana ala tuula rafe immoo kunoo rifeensa baay'ee harka koo irratti baasee jira. Gaafa guddatee medri gaafa guddate garuu ulfaataa dhugaa garmalee inni gurraachi kun isan akkanatti yeroo ciisu ofitti ta'aa bulu'aa jechuudha harka koo irratti. Innaa asiinis immoo laala. Baay'ee kana narratti biqilchaa jira. Gahee inni guddaa qabu as kanarratti baay'isee ni biqilcha. Harka kanarratti baay'isee ni biqilcha. Akkasumas nyaara kiyyatti illee dibeen ture. Ji'a tokko fixeen booddee nyaara kiyyatti hanga ji'a tokko nyaara kootti dibeera ani. Harka kootti biifee taniin nyaara kootti akkanatti godheen jira.
Ji'a tokko booddee garuu gaafa nyaara kootti godhu gogaa masaa qunca'uu gahee. Bakka akka forii ta'ee baay'ee gogaansaa nagube baay'ee nagube kunisa shoqoshooqee kara liinsaallee kun hin beekama. Akka addaachuu ta'e indoon kun asirraa akka addaachuu ta'e asiis akka addaachuu ta'e garuu hin biqilcha baay'ee biqilchaa jira. Gahee guddaa qaba dhibbaaf dhibbatti ni biqilcha rifeensa. Ani kunoo hin argitu homti tokko hin jiru ture as dura. Homti tokko hin jiru amma biqilaa jira. Kuni baay'ee nama gurraachi kuni baay'ee biqilaa jira. Guyyaa immoo mastaayitii fuudhee gadi bahee oksee yeroo of ilaalu jechuudha. Shif je'eera kanarratti. Kuni amma shif je'ee akkas harka koo yeroo qaqqabu hin jajjabaata. Baay'ee margaa jira jechuudha. Inni jajjabaatu kun immoo gaafa aqee guddate kuni guutuu rifeensa ta'a. Akka seera isaattis immoo kuni kan jedhu asirraa kan jedhutti next to 2 months guyyaa shisma ji'a lamaa booddee sirriitti argita biqiluusa. Amma shif haa jedhu malee ji'a lamaa booddee namoonni amma dibatanii amma otoo ji'a tokkollee hin fixiini hin biqilchu jettan hamma gaafa umuutti jimji'aa diba'aa hamma gaafa umuutti diba'aa ni biqilcha dhibbaaf dhibban biqilcha dhugaa seeraan itti fayyadama dhibbaaf dhibban ni biqilcha. Garuu kan inni jedhu ji'a lamaa booddee irra caalaa mucaa hiriyyaan koo tokkos hani dura koo bittee ni jira amma isheen ji'a sadaffaa keessa galtee jirti baay'ee biqilee jira. Nyaarri ishee indoo hamma asii kanatti malee hin jiru ture kanaaf baay'ee biqilaa jira. Rifeensi ishee kun immoo akka kiyyaallee haphii miti. Baay'ee shif je'ee margeera. Hankoollee baay'ee margaa jira. Kun gurraacha dura adii qulqulluu akka kana addanni kun. Amma garuu dhugaa shif je'ee jammare. Foroforiin sinitti baha. Yeroo foroforiin sinitti bahu hin sodaatiina. Namoonni kana qabdan jechuudha. Namoonni kana qabdan ganama ofirraa dhiqaa yeroo dhiqattan of eeggannootiin akkasitti kana isaarraa akkasitti dhiqaati isa booda sooftiitiin akkasitti massahaa akkasitti fuula keessan gogsaa ka'a booddee immoo fuula keessan dhiqadha isan booddee immoo kanatti godhadha jechuudha. Vaaziliinii barbaadan kun vaaziliinii kanallee yoo barbaadan godhachuu hin dandeessu. Vaaziliinii noormaalii akka kanallee godhachuu hin dandeessu. Waanuma qibaatii qabdanii itti godhaa hin goga. Yeroo goggogu maaliif rifeensi shisma gogaa keessa waan hin goggogneef jechaadha. Namoonni baay'een isaa maarra geesse maal goote isa jettaniif jecha isinii deebi'eera jedhee yaada. Eessaa bittan jettan ani Saudi Arabiyaa irraan bitee han ani bitee paarmaasii irraati. Paarmaasii irraan bitee yoo wallaaltan jechuudha heergiroo jettanii yeroo sarchi gootan gooygilii irratti heergiroon gosoota baay'eetu jira. Gosoota inni jiru sana heergiroo baay'een sinii fide. Isin isa kan filattu kunoo isa mallattoo kana qabu persentii 5 qabu filadhaa. Persentii 5 kun gadi galee lama sinitti fakkaata malee persentii 5dha. Kun akkasittiin screenshot godhadhaa. Screenshot godhaa suura kana yookiin immoo save godhadhaa gooygilii jalatti baay'eetu jira. Heergiroon baay'eetu jira. Heergiroo minoxidil kuni heergiroo minoxidil kan jedhu sana jechuudha. Suuruma irrattuu ni beektu. Isa kana filadhaa. Isin isa kana erga filattanii madaamii keessanitti argisiisa. Suura kana naa fide faarmaasii irraa naa fide jettanii itti himachuu dandeessu. Warroonni immoo suuqii dhaquu dandeessan iddoo fe'eeyyuu manaa bahuuf eeyyama qabdan jechuudha. Ofii keessanuu faarmaasii lixxanii bitachuu dandeessu. Ani amma fakkeenya TikTok irratti ijoollee irratti argee suura isaa seef godhadheen isaanitti argisiise. Maaliif manaa bahuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Gannan baasanii sababa isaan gannan baasneef bitachuu hin dandeenye isaanitti argisiise. Isa kana fakkaatu jedhee suura kana isaanii ergee isaan immoo kana naa bitanii birri meeqaan immoo bittanii birri yaani riyaala 59 tuqaashan yaani riyaala 60 jechuudha. Taaksii maali qaqqaba riyaala 60 kaffale'anii garuu 59 waan ta'e jedha faarmaasii kamirraa
Onlaayinii nuunan jedhurraamoo 30 wayii jedha. Delivery wajjiniin innis isuma kana dhaqa. Garuu irra caalaa inni onlaayinii irra bittanii expired ta'uu danda'a. Guyyaan isaa hin beekamu. Expired amma kuni gana bara 2024 han expired ta'u jechuudha. Han itti fayyadamtan jedhu garuu hanga guyyaa 25tti jedha. Joordaan jiraa kan jettanis ni jira. Joordaan hin beeku. Dhugaan beeku jiraachuuf hin jiraanne isa. Isinis akkanuma suuruma kana madaamitti argisiisa. Joordaan keessallee argachuu hin dandeessu. Yaani iddoo fe'iyyuu waan jiru natti fakkaata. Itoophiyaan beeku malee biyyoota Arabaa waan jiru natti fakkaata. Warri Joordaan jiramoo nuuf himimee naan jettanii. Innaa gaaffiin kiyya isinii deebi'eera jedheen abdadha jaalatamtoota kiyya. Viidiyoon koo yoo isinitti tole immoo like, share, subscribe godhaa na jajjabeessaa jabaadhu naan jedhaa. Hamma turtii biraan walitti deebinutti nagaa Waaqayyo lafa jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Ciao nagaan.